والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا خينيا خنفقو في إيهو جرتن هندنو دران دوسي ربي سبحانه وتعالى بك جرتن اتناقيسنا هاقولو أكسمغا جوارين أنقفو دان ربين فيا إساتيف ربين برانو هاد أبتو يجرا درسا واني ilmaan Oromoo hunda itti dhaamachuu barbaadu bakka jirtu kha'iitii rabbii kee waliin haasayiduba rabbii kee kharadhu guddoon dura rabbii kee subhaanahu wa ta'ala afaan beeytuun turjumaana sin barbaachisu khadhaa rabbii kee kharadhu duba gara rabbii deebi wanni guddaan dura si gaafadhu ربين سبحانه وتعالى دران درسي أكا جوارين هنغفي أكسمت أمتا لكو ستاجرهن دكنو فيسو ربي خرقو تنانين إينا درسي تقل جايجو ربي سبحانه وتعالى يروكناتنا سقليتي الأقي ورباد ويواتخي الأقي هو ورباد ويواتخي قدا قرى ربي أتش ديبسي إركوتي ربي رتي أتشديبسي هدو من خيتي نركتين بكم سخيتي نركتين قبينيا في قويت الله نركتين دور ربي رتي إركوخي أتشديبسي إركوتي ربي رتي أتشديبسي قدان إمام بوسي ربي خرب لبئيتي كل ليسي ربي خرب ربي سبحانه وتعالى نبي يوسف عليه الصلاة والسلام كأويتك كمالي هيد الراباس ربي أكسيوان قبدوف أبديهن كتتين ويانكون ندبرة والندر آتي قرؤك أبدو ميرا خيسا سنتي إف هو اللالين تسقباي وان دليدو بالچنسان دلقي اللولين هن الربسين إفهي واللالين تسقباي سمو بالچنك أبدون سمو فقيستي لالتون خرورة لفاق أبدا ترسيمودان ستين همنو نتيم تمالي وايك أبسو إلمان أرموتين همن واني وليد آمنو نتي أكا والربي على جرد وبسافي ججبين قفا سني أج كير وان هجتوني بيتا وان قوتوني بيتا ميديا الدنيا قباد أبدا إجتيتي الدنيا رتسيفن إبسون غرا خيساتين ولا مريهدلو غرا خيساتين تركام في برباچستو فرطوف قباي خي الدنيا رد أبدا ونين أنسي في لبسو تاكلين ننجو نبيت ستين همنو هري برا قفا دمك جريني جوهر محمد جرينيا مليون جهاتمي إلمان أورمو هنداتي دوتي جوار محمد دعا إلمان أورمو مليون جهاتمي هنداتي خانا هبادو ميرا خيسا سون سنت تركام في برباچسو سعادي الدمي أفر خيساتي جوار محمد هيدا الراباسو راف أوني سبيلا كبادو سمو بالجساتين سمو بالچنك أبدون ترسيمودان واللقيودان والجلديمودان كوباكهين فيجن ساعتي دي الدمي أفر جوار محمد هيدر راباسو بانان هيوتا لفتها في هنداتو هيدتي قورا مديما
sa'aadi dami afur keessatti qarree fi qeerroon Oromiyaa jirtu hundi kaatee Jawaar hidharra harka keetiin fudhachuu baannaan ijatee tabiraa dhaamsuudhaafillee ummanni kun akka if duuba hin deebine hubadhu. Akkumaan siidhaametti dursii marihadhu rabbii keetiin haasa'e karoora keetitti bobbahee gasbooda. Kana booda wanni teessuuf hin jiru, wanni ati eeyduleen hin jiru, mootummaa alaatirraa illee wanni ati eeyduleen hin jiru, daayasporarraa illee wanni ati eeydu hin jiru. Kana booda murtiin teeti. Kan jireenya Oromiyaa murteessus ati rabbii gaditti. Dhabamuu Oromiyaatis kan rabbii gaditti murteessu ati. Kanaafu sammuu bilchinsa qabduun onnee sibiilaatiin dhugaa waan qabduuf dhugaa qabattee dardaraa fi xiqqaan guddaan hayyuun beekaan jabaan laafaan tokkoon kee manatti naafin dirqamaa sirra jara gabbahu. Ani hagalumaan si dhaamadha. Waan gootummoo siitu beeka. Sittin himuun. Tokko sani. Lammaffaa. Dhaamsa abbootii amantii. Dhaamsa abbootii gadaa. Dhaamsa abbootii qabeenyaa. Dhaamsa hayyoota biyya jirtaniif. Dhaamsa barsiisota biyya keessa jirtaniif. Callisuun keessan isin baasaa hin jiru. Callisuu keessaniif mootummaan isin dhiisaa hin jiru. Kan hubadhaa. Marsaan itti aanee namni isaan ajjeesuuf takkaa hidhuuf deeman abbootii amantii, abbootii gadaa, abbootii qabeenyaa, ijoo ummata hawaasa Oromoo, ummata beekamtii qabu, ummata sagalee qabu, ummata gartee onnee hawaasaa ta'an, ummata duuda hawaasaa ta'an, ummata ija hawaasaa ta'an, ummata arraba hawaasaa ta'an hundaa'uu tokko tokkotti irratti xiyyeeffatanii waan jiraniif eega du'uun keen oolan, eega hidhamuun keen oolan gabbahii dirree irratti qarree waliin dirree qabsoo keessa seeni dirqama kee bahi duutus du'i jiraattus jiraadhu. Jireenyi kee yoo fayyade Oromoo fi Oromiyaa fi Itoophiyaa guutuudhaaf amma. Ajjechaan kee fi duuti kee yoo fayyade amma Oromiyaadhaaf amma. Kana booda duutuu jiraattu. Duutus lubbuteetirraa duute, jiraattus lubbuteetirraa jiraatte. Yoo amma gabbaatee waan qabduun, qabeenya qabduun, sagalee qabduun, humna qabduun, waan qabduun qarree fi qeerroo waliin gabbay sodaa takka malee. Isiniif inti dhaama. Nuti warri ala jirru aktivistoonni ta'e, shekkootiin ta'e, abbootiin amantii ta'e hamilee teessanii fi sagalee isinii ta'uu malee kan biyya san keessa jiraatee bilisummaa isaa deebifatee handhurfatuu danda'u isin qofa. Kaleessaas isintu hojjete, arrallee isintu hojjetuudha. Maashinni guddaan tokko takka immoo Jibriil takka immoo wanni addaa tokko humniti addaa Ameerikarraa, Awuroopparraa dhuftee ta'e isinii tumsitee gabrumarraa isin baastu ni jirti jetteen abdatiin. Yoo ati kaatee jabaattee qofa kan addunyaan guutuun siifillee tumsitu. Kanaafu hayyoonni abbootiin amantii, hayyoonni abbootiin gadaa, warri qabeenya qabdan, jireenya keessanis duuti teessanis yeroo ammaan tanaa qabsoo guddaa waan ta'eef gabbaatan gabbaha. Jireenya keessan jireenya Jawaarra hin caalu. Dhageessanii jireenyi keessan jireenya Jawaarra hin caalu.
sodaadhaan goda keessaa dhokattanii jirtan gabbaha period. Gad baha dhumnu bakka takkaa dhumna, jiraannu bakka takkaa jiraan. Tokkoof jireenyi tole, tokko wanni jireenyi hammaatuuf hin jiru. Sa'aa 24 keessatti Jawaar Mohammad isaan hangaftanii hidhamtoota Oromoo hunda hidharraa baasuun dirqama lammiiti, dirqama amantiiti, dirqama sabummaati, dirqama biyyaati, dirqama lafaa fi lafeeti, dirqama Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nurraa qabu duba. Kana hubadhu. Mootummaan Jawaar Mohammad hidhaa keessa kaa'ee wanni inni mana murtiitti deddeebisuuf duraan dursee Jawaar Mohammad mana murtiitu dhaquu hin qabu. Jawaar Mohammad mana murtiitu dhaquu hin qabu. Kondiishina takka malee hidharraa bahuudha qaba. Gaafii tokko malee hidharraa bahuudha qaba. Mootummaan ofii hidhee, ofii himatee, ofii ammas irratti mootummaan manni murtii mootummarraa walabate hin jiru. Mootummaan yoo walabaa mootummaan qulqulluun osoo jiraate namni isaan hidhuu qaban Abiy Muhammadi, Abiy Ahmadi namni isaan hidhuu qaban. Mootummaan firdii haqaa murteessaaf jettee hin eegin. Lafarra si shorreessaa jiran. Sirratti gartee onnee tee ilaaluuf, sochii tee ilaaluuf si tuttuqanii si ilaalaa jiran. Haganuma qofaan dubbadhaa galtee hin rafin. Ijoolleen qeerroon Oromoo ta Ameerikaa jirtu, ta Minisootaa jirtu, imbaasii jala guyyaa 10 takka bulaa jirti. Guyyaa 10 takka bulaa jirti. Poolisni dhufee galaa jeen hin galu. Abbootiin amantiitti dhayxee galaa jetteen hin galu. Aga gartee Oromiyaan nagee taatutti aga Jawaar hidharraa bootti hin gallu jaanii qabbanaa fi ho'aa fi dukkanaa fi aduu keessa imbaasii jala bulaa jirti. Imbaasii konsulara Itoophiyaadhaa kan Minisootaa jiru. Haga dandeenyu du'aa'ii godhaa jirra. Haga dandeenyu mootummaa Ameerikaa iyyannaa itti galchaa jirra. Haga dandeenyu waan dandeenyu godhaa jirra. Mootummaan Itoophiyaa kana hunda dhagayaan jiru. Hiree kannineef arraan tana guyyaa 45 ol jirre eegaa Haacaaluun du'e eegaa Jawaarilleen hidhaa seene. Kadhanne, dubbisne, itti iyyine, itti lallabne nu dhagayaan jiru. Waan itti inni isi dhageewun tarkaanfii barbaachisu fudhadhuutii gabbee akkasumas sidhamaan. Nageenyaa jiraadhu. Assalaamu alaikum. Rabbiin Jawaariin hangafee xiqqaa guddaa keenya hunda Rabbi nu haa fayyisu. Rabbi nageenya haa godhu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa yeroo gabaabatti sa'a 24 waan hin geenye keessatti nu fayyisee hidharraa nu haa baasu isaan hangafee. Kanaafuu Oromoo jiraattus amma duutus amma ana akkasumas sidhaama. Jiraattus amma duutus amma. Qeerroo maddii si dhooyna malee siif hin himnu waan godhuu qabdu. Waan barbaachisaa ta'e ol aantummaa dhugaa Rabbii kabachiisuudhaaf, ol aantummaa dhugaa mirkaneessuudhaaf dirqama bahuu qabdu hunda bahi. Warri dhokattee goda keessa jirtuu fi mana keessa jirtuu fi mootummaa dohoo godhattee jirtu gabbaatan gabbaha jiraattan amma jiraachuun keessan dhumtanis amma dhumuun keessan dhumnus waliin dhumna jiraannus waliin jiran. Nageenyaa jiraadhu. Assalaamu alaikum.